warroonni qaama keessan qayyattanii laafifachuu fi akkasuma bareechifachuu qulqulleeffachuu hin dandeenye karaa salphaa ta'een mana keessan keessa teettanii gatii guddaa osoo hin baasin dadhabbii tokko malee qaama keessan. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ashamaa harkafuun hordoftoota fi kabajamtoota Razaan Oro jirra jirtu siniin hordoftoota fi kabajamtoota kiyya amantiif kutaa gandaan osoo waliin qoodini akkuma sitti argitan kana waan hedduu qabadee dhufee jira. Yeroo hedduu waan hedduu hojjechuuf inshallah ta'ala rabbii kiyya gargaarsifadhe isinis jajjaba akka jabaadhu hedduu na wajjin dhaabbataa jirtan akkasuma warroonni keessan qunnamtii nagootanii na qunnamaa jirtan hedduu kan na jajjabeessaa jirtanii fi akkaan gammadu hamilee godhadhee gammachuudhaan hojjedhu galatoomaa isiniin jedha. Ammas warroonni maatii kooton subscribe gootan viidiyoo koo yoo ilaaltan like godha. Ijoolleen hedduu akkuma beekamu koomentii nu barraa'uu didee jedhaa jirtanii kuni rakkinaa imeelii yookiin imeelii keessan waan hin banatiniif malee dhimma biraatii miti. Abshiiraa hin yaadinaa isiniin jedha. Du'aayinaa godha. Itti aansuun warri like viidiyoo kana ilaaltan like share gochuun hiriyoota keessaniif qooda. Warri maatii kun tahin subscribe gochuun mallattoo ol tajaajilu san cuqaasuudhaan hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa viidiyoo fayyaa faayaa bareedinaa fi wantoota hedduu chaanaala Razaan Oro irraa kan argattanidha. Haasaa isinitti dheeres akkuma sitti argitan namoonni keenya hedduu dubartiin jechuudha hedduu qaama isaanii kan jaalatanii fi akkasuma dhiirollee kan nurraa jaalatanidha jechuudha. Sababoota garagaraatiin qaamni keenya gurraachachuu ni danda'a. Akkuma asiin dura isinii ibse gurraacha yoo jennu kan uumamaa jijjiiruu osoo hin tahini akkuma sitti argitan kanatti fakkeenyatti jilbi kun amma kan uumamaa osoo hin tahini jilboonni keenya yeroo hedduu ciqileen keenya bobaan jalli akkasuma kofni luka keenya lamaan jidduu jechuudha gamaa gamana sarbaa sababoota uffata jalaa uffannuu fi akkasuma mootuyyuu sababoolee garagaraatiin sababa qilleensaatiin akkasuma sababa keessattuu shamarran keenya kan mana arabaa hojjetan harki isaanii an ufii kiyyaa waan ofirratti argee harki isaanii sababa meeshaa keemikaala garagaraa dhiqaniif akkasuma qulqullina manaa keemikaala adda addaatiin qulqulleessaniif kan gurraachatudha. Akkasuma fuulli keenyallee sababa maadaatii akkasuma finniisaa yoo nuti bahee jedhee finniisni kun gugurraachate kan nurratti hafuu fi kanas kan balleessudha jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya hedduu jechuu yeroo viidiyoo hojjedhu sababa isaa akkasuma mootuyyuu akkaataa isaa isiniif himee gahee haaluma wal fakkaatuun gara qorichaatti kan dabarru jechuudha. Isin ammootuyyuu kana obsaan laaltanii irraa fayyadamuu qabdanii maaliif jennaan akkaataa isaa yoo hin himini yookiin faayidaa isaa rakkoolee isaa yoo beekne hin himini hedduu kan nu cinqu jechuu. Asitti kan argitan kun tokkoffaan viitaamin C dha. Viitaamin C kana dhugiitittis ni fayyadamna. Ani yeroo hedduu yeroo marsaa laguu na dhufu hedduu qaama na qabaa na goggoysa na dadhabsiisa ni fayyadama. Akkasuma qofaa yeroo na qabu kiniinii Panadoolii jedhanii uummanni arabaa na kennanirra isii filadha. Sababni isii tokkoffaa viitaamin C dha. Faayidaa uf danda'e mataa ofii qabdi. Akkasuma faayidaa biraallee hedduu waan qabduuf jecha itti aansee kireema girisiliiniiti. Akkuma beekamu namoonni keenya hedduun jechuudha girisiliinii biyya keessatti girisiliinii dhangala'oo yookiin bishaanii hedduu kan fayyadamanidha jechuudha. Kanaaf girisiliinii barbaadeyyuu haa ta'u lammaffaa irratti girisiliiniidha jechuudha. Sadaffaan ammootuyyuu zayitii looziiti. Zayitii loozii kana namoonni hedduu kan hin beekne hin jiru jedhee yaada. Haa ta'u garuu biyya guddatanitti akka fakkeenyatti biyya arabaa keessatti zayitul hiluu zayitul murraa jedhaniini zayitul hiluun qaamaaf yoo kan ta'u tahe zayitul murraan rifeensaaf akkasitti addaan baasanii zayitolee kanneen kaahanii jiranii. Kanaaf zayitii qaamaaf barbaachisaa tahee gaafattanii zayitii loozii yookiin zayitii ocholoniin beekaa namoonni keenya hedduu zayitii ocholonii bitattanii itti aansitanii loomiidha jechuudha. Loomii cuunfaa loomii maankaa guddaa lamaas ta'uu akkasuma maankaa guddaa sadees ta'u kireema yeroo dheeraa walitti haala salphaa ta'een mana keenya keessa teennee kan hojjannudha jechuudha. Akkuma baratame loomiin viitaamin C dha. Ammas jechuudha irra deebi'ee achittis viitaamin C dha asittis viitaamin C jechuun keessa waan hin oolle loomiin gahee ofii kan uf danda'e kan qabduu fi akkasuma gogaa keenyaa kan gurraachate addeessuuf sadarkaa hedduu jechuudha. Walumaa galatti shoora guddaa kan taphattudha. Kanaaf yeroo hedduu waan dibataa keessatti loomii osoo dandeenye fayyadamne baay'ee kan qaama keenya bareechistuu fi akkasuma laaffistuu. Viitaamin C kun haala amma argitan kanaan kiniiniin isaa akkana jira. Kiniinii isaa kana bishaan keessa kaanii dhuganii hedduu bareedaa osoo dhugdanillee. Kanaaf viitaamin C kana fuunee saanirra kennee cuunfaa loomii jechuudha. Loomii cuunfinee loomii maankaa 2 maankaa 3 haa ta'u
qopheeffanna jechuudha. Akkasuma girisiliin illee yoo barbaadan akkuma jiru kanaan jiddu galeessa ka ta'e bittanii qopheessuu hin dandeettanii yookaan ammoo tuyyuu maankaa 2-3 zayitii loozii illee maankaa 2-3 finnee waan jechuun ji'a tokko hojjetachuu ni dandeenya jechuudha. Qaama keenya guutuu dibanna jechuudha. Dibanni kun qaama laaffisuuf, addeessuuf, bareechisuuf akkasuma ammoo tuyyuu wantoolee garaagaraa jechuudha. Barrina bifoota garaagaraa nurraa kan balleessuudha. Kanaaf bifa tokko nuu godha jechuudha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa loomii cuunfannee akkuma sitti argitan cuunfaa maankaa 3 qopheeffannee amma maal goona isiniif fakkaate viitaamin C kanaan walitti korra dursa jechuudha. Achi dabaree isa aanutti kan tarruudha. Walumaan hanga xumuraatitti kan hojjannuu fi obsaan jechuudha. Waan kana hojjettanii fayyadamuu hin irraanfatinaa isiniin jedha. Namoonni tokko kan hin galiniif jechuudha. Guyyaa 2-3 keessatti ani kana soba isiniin hin jedhu fi kiyyaa fayyadamee argee jira. Torbaan guyyaa 15 ji'a keessatti jijjiirama isaa kan argaa deemedha. Hin jarjarinaadha. Garuu fuulaaf warri fuulli isaanii zayitii baay'atu fayyadamuun hin barbaachisu. Kana jechuun kiyyaa hin miidhaa osoo hin tahin girisiliiniin kun zayitii yookiin ammoo waa laaffisuuf gahee guddaa qaba. Akkasuma zayitiin loozii sanuma jechuudha. Erga loomii fi akkuma arginu kanatti viitaamin kiniinii, viitaamin C kiniinii jennaaniin waan dhugiitiinis ni dhugama. Garuu haa ta'u haala kiniiniitiin qopheeffame mana walumaa galatti farmaasii guutuutti kan argamuu fi akkuma asitti argitan kanatti loomiin waliin na'inee kaane gasii kireema maankaa 2-3 ta'uu kutannee maankaa nyaataa isa kana walitti na'ina jechuudha. Bismillah. Akkuma amma asitti argitan kana haala bareedaa ta'een jechuudha. Ijattis kan bareedu kireema burtukaanaa fakkaataayyuu kan kaarotii illee ni fakkaata. Asiin dura hojjedhe viidiyoo gadi hin dhiisne garuu kireema kaarotii hojjedhee tura, zayitii kaarotii hojjedhee ture garuu gadi isin hin dhiifne viidiyoo waraabne jechuudha. Waan gadi dhiise se'ee tureyyuu inshallah ta'ala isallee guyyaa biraa kan gadi isin dhiisu abdii qaba. Haaluma kanaan waliin geettan jechuudha. Kireema kana qaama keenya dhiqannee yookaan kan qaama keenya dibannee sukkuumannuudha hedduu jechuudha. Qaama keenya kan laaffisu akkasuma kan bareechisu dhugaa rabbii jechuudha. Barri namoonni hedduun qaamni isaanii sababa garaagaraa qaqqaamaa ja'anii babarratanii kan hafanii hedduu jechuudha. Qaama isaanii kana fakkeenyaaf dubartiin durii qayyattee kan qaama ofii laaffifattu bareechifattu jechuudha. Yeroo meeqa dibadha kan jettaniif yeroo hin barbaachisu. Qaama keessan yeroo mashaaworii seentanii baatanii gogee isinirraa jedhe qaama keessanii sukkuumattan hagana jechuudha. Deebitanii galgaloonni dibattaniif hin jiru, boroonni dibattaniif hin jiru itti aantanii akkasuma warroonni harkatti kiyyatu na gurraachataa akkasuma immoo aangoo harka kiyyaarraan namoonni hedduun jechuudha. Harki kiyya duraan adii ture garuu amma aangoo irraan na gurraachataa jettanii isas isinirraa balleessa isiniin jedha. Obsaan fayyadamtan taananii hedduu kan namarraa balleessuu fi akkasuma immoo tuyyuu qaama namaa bifa tokko godha. Akka namoonni jechuun hin balaaleffatan namoonni hedduu nama addeessa bifa biraa isinii fidee isin addeessuu osoo hin tahin bifa keessan bifa tokko godhee kan teessisuudha. Akkasuma warri fuulli isaanii gogaa ta'anii fi fuulli isaanii normaala ta'an yookiin ammoo tuyyuu fuulli isaanii waan tokkoyyuu sababoota garaagaraa hin qabne hedduu kan fuula isaaniillee carra qabeeyyiidha. Warri kunniin itti fayyadamuun dagatinaa horaa bulaa subscribe like share gochuun na jajjabeessaa.